Ashamaa akka funni akkam jirtan dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya Alaasiteetanii biyya keessa teettanii warroonni daawwataa jirtan kun gadaatuu fi haara gara keessan dhufe waan ta'eef saabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan kaffaltii tokko malee bilisaan saabskiraayib gochuudhaan maatii waa waqtaawaa jeneraal Tewoodiroos jedhamee waamamu sanyiin tola. Hojii dandeessanii viidiyoo kana laayik sheer saabskiraayib gochuudhaan akka nu jajjabeessan isin gaafanna waan ta'eef maatii keenya tolaan ta'a gara fuulduraatti odeeffannoowwan jajjaboo guutuu addunyaa kanarraa wal qabannee isin biraan geenna Afrikaa Itoophiyaa isin biraan ga'uudhaaf jirra siyaasaa fi dhimmoota garaagaraa hundaan akkasumas ammoo Oromiyaa waan jedhamu guutummaa irra deemnee isin daawwachiisuudhaaf jirra viidiyoo keenya laayik saabskiraayib gochuudhaaf maatii keenya Gadaa TV kaffaltii tokko malee bilisaan saabskiraayib gochuudhaan maatii keenya akka dabalamtan kabajaadhaan isin gaafanna Gadaa TV.